Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, maatii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan taatan hundumti keessaniyyuu fagoorraa dhiyoorra teechanii kan nu hordofaa jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtaniin? Akkamiin sa'aatii kana geessanii? Waaqayyoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka baay'ina badii keenyaa, akka baay'ina cubbuu keenyaa, akka baay'ina hammeenyaa raawwii keenyaa osoo ilaallee alama cubbuu sanirraa iddoo kanatti walitti nu qabee maqaa isaa jecha isaa akka dhageenyu kan sa'aatii kanaan nu ga'e mormii keenya irratti sa'aatii amma qabnu kan nu hidhee kan sa'aatii kan nu ga'e maqaa isaa bara amma baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u, kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Biraa hin haftuuti gargaarsa isheetiin adda kana nurraa hin baane haadha Waaqayyoo kan taate gammoojjii Gibsiitti bu'aasaa fannoo jalattis immoo makaraa Gooftaa keenyaa kan qooddachaa turte maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoo ana durraa hin baane kadhannaa isaaniitiin eegumsa isaaniitiin akka Waaqayyo isaan kabajetti akka Waaqayyo kennaa isaaniif kennetti haala hunduma isaaniitiif iyyuu kabajni fi ulfinni isaaniifis haa ta'u. Jaalatamtootaaf kabajamtoota Tsiyoontuu hunduma keessaniyyuu irra deebi'ee nagaa Waaqayyo isin gaafadhaa. Sa'aatii kana yeroo kana akkamiin geessanii maal keessa dabarsaa jirtanii Waaqayyoon sa'aatii kanaan akka geechan sin godhe hangalatama ulfaates nuuf haa ta'u. Hunduma dursayyuu dhiifaman isiniin jedha warri Tsiyoontuu hundumti keessanii maayidhaa fi sa'aatii baay'ee yeroo baay'ee guyyoota baay'ee osoo viidiyoo isiniin hojjetiin sa'aatii guyyaa har'aa gaheera. Sababni isaatis tokkoffaa irratti haalli keessa amma jiru viidiyoo hojjechuudhaaf kan namatti hin mijanne waan ta'eefan viidiyoo hojjechuu guutumaan guututti hin dandeenye naafis hin mijannee barumsa irra hin jira sila ta'eef bakka viidiyootti waraabus hin qabu waan ta'eef isarraa kan ka'e guutumaan guututti viidiyoo hojjechuudhaaf hin dandeenye. Kanaafan badee dhiifama isiniin jedhaa. Kanan badee dhiifama kanarraatiif akkam jirtanii isiniin jedhanii hunduma dura jechuudhaan dhiifama dursa waan ta'eef Waaqayyoon isa dhiifama waliin godha waan jedhuuf natti aaru baattanis viidiyoo hojjechuu dhabuu kiyyaan biyaansi haalli isaa yookiin naannoo addaa keessa jira waan ta'eef barumsa adda addaa yeroo argadhetti bakka deemetti bakka argetti barumsa hawaasni waraabee irra isin gadhiisan ture maayidhaa fi haga danda'ame waan nan baradhe namni biraatis haa baratu jecha jedhu yaada kanan malee dhiisuu hin danda'a turedha haala isaa mijachuu baatus. Kanaafuu kana keessa ture guyyaa irraa immoo maayidhaa qofti jechuu dandeechanii fuulduratti haga danda'ame akka viidiyoo isin hojjedhu isin beeksisuudhaaf kan taree kanaaf immoo dhiifama guddaa isin jechuu barbaadanii dhiifama naaf gootanii yeroo akkana gootan abdiin qaba waan ta'eef kanaafuu fuulduratti garuu viidiyoolee adda addaa isin hojjechuudhaaf fedhan qaba. Garuu haalli isaa Waaqayyo hoonuu mijeessa ta'e viidiyoo adda addaa isin kan hojjedhaa barumsa immoo danda'ame obbolaawwan keenya namaddi jira kana malee osoo hin taane barsiisota baay'ees namaddi jira waan ta'eef isaan itti fayyadameetu akka barumsa adda addaa isin seenan nan godha. Waaqayyoon hayyama isaa maayidhaa fi Waaqayyoon gara tokkos gara lamas ni dubbata. Namni garuu hin hubatu jedhee akkuma qulqullichi Iyyoob dubbate Waaqayyoon gara adda addaatiin obbolaawwan keenyadhaaf bulee barsiisuu danda'a waan ta'eef nuti immoo barannee firee 30, 60, 100 buusnee dhaaltu mootummaa isaa weeddisuu maqaa isaa akka taane Waaqayyoon nu haa gargaaru. Kanaafuu fuulduratti guyyaa boruudhaaf jalqabee hayyama isaa ta'e har'a viidiyoo kana boru jechuudha. Viidiyoo biraa qabadhe isiniifan dhiyaadha barumsa jechuudha. Hunduma kanaayyuu Waaqayyo nu gargaaredha waan ta'eef isin immoo haga danda'ame nuti gahee keenya gizee waan isinis immoo gahee keessan akka baatan maadhaa fi share gochuu subscribe gochuun barumsicha jechuudha. Kanas yoo share gochuu baachuu baattan barumsicha san jechuudha warra keessa jirtan share fi like irraa eegama. Warri immoo addisii dhuftan har'as yookiin viidiyoo kanatti dhufuu dandeechanii viidiyoo biraatti dhufuu dandeechanii viidiyoo biraa kan gadhiifame kanaan dura yoo nama barsiisaa ta'e yoo itti dhuftan ta'e subscribe gochuu dandeechanii yookaan immoo isin hin dirqisiisu waan ta'eef dhiisuu dandeechan maadhaa fi kaayyoon guddaan kan barbaade baratu yookiin kan harki isaan baratu sun ta'an kan barbaade baratu deebi'ee firee buusa waan ta'eef namni tokko namni lama baratee yoo jijjiirame kan bu'aa qabu malee namni giddaa jedhan subscribe godhaa jedhamee kadhatamuun baay'ee hin barbaachisu jennee yaada waan ta'eef akkan yaada kootti jechuudha. Garuu nama akka beeksisumaaf yookiin akka beekan fa'aa
barumsichi garuu laantu dabartanii nama barsiisaa yookiin hin barataa yookiin irraa barannee jettan wanta san gochuu dandaachani garuu yoo san immoo barsiisotaan dhiisuu dandeessan keessattuu warri nu deeggaruu barbaadan nu deeggaraa isin jedha haala mijataa keessa teenyatii miti kan viidiyoo hojjechaa jiru isaatiyyuu keessattuu kana bichaa miti kan ergaa isin dabarsu obbolaawwan keenya baay'ee yuutuubara kan ta'an hedduu isaanii jiru kan dhugumatti dhugaa jecha baay'ee nu barsiisanidha isaa saniifis sabskiraayib gochuudha maaliidhaaf yaa danda'ame maaliidhaaf hundi isaatiyyuu haala mijataa keessatti kaan waayifaa dhabanii saantima isaaniitiin kaan immoo haala mijataa keessa ta'anii kan hojjennan hundi isaanii jechuudha. Kanaammoo isin immoo jajjabeessitanii keessattuu iyyuu gara keenya kanaan baay'ee isaanii dhiisanii kutanii addaan deeman malee ittis dallaqan maal waan ta'eef jajjabina hin kenna waan ta'eef laalanii maddee deebanii sabskiraayib gochuun akka waan harka jala tajaajiltuu natti akkaate kana bichaa miti obbolaawwan keenya baay'ee isaaniitiif yookiin warra viidiyoo hojjetaniif warra wangeela lallabaniif guyyaa guyyaadhaan hojii isaanii godhatanii akka lallabasan isin immoo jalaa baradhaatoo maaltaa jijjiirama yoo akkas ta'e waaqayyo isaaniifis bu'aa qaba yoo akkas ta'e waan gaarii ta'a malee cal jedhamee isaan achi wangeela jira kaa'anii nuti yoo itti fayyadamte teekinooloojii wajjin deemuun gaariidha akkuma miidhaa qabu faayidaa isaatiif beeknee itti fayyadamnee jijjiiraman namoonni baay'een keessan akka miidiyaadhaan barattanii gaafii baay'ee gaafattanii deebii argattanii wantoota baay'ee godhamaa jiru dhagaan ture argaas jira waan ta'eef wanta akkanaa kun duraan wanta akkanaa kan jiru miti waan ta'eef yeroo wajjin deemuun gaariidha waan ta'eef waa yeroo nuu fide itti fayyadamuun dirqama keenyadhaan nuti immoo jajjabaannee haala obbolaawwan keenya biraatis jajjabeessuu fi hundumaa walumaan jajjabeessuun gaariidha fakkaata waan ta'eef kanaafuu fuulduratti viidiyoo garagaraa siniifan hojjedha jedhee guyyaa booda jedhee yaada waaqayyoon immoo yoo nu fayyama ta'edha. Kanatti aansuudhaan obbolaawwan keenya kanaan dura viidiyoo irratti ni hojjedhee obbolaawwan keenya kitaaba nu hojjetan yookiin kitaaba nu maxxansanii turaniira. Isaan sanis haga danda'ame tokkoffaa qaamaan argadhee ammas guyyaa biroo irraa eegalee akka isaan barumsini seenuu fi yookiin ibsa kitaaba sanii ta'a barumsa biraa ta'a hunda isaatiiyyuu warroota kitaaba maxxanse waan ta'eef kanaafuu sinis akkamiidha isaani suni jettanii baay'een keessanii arguu barbaadan narra jechuudha. Kanaafuu isaan kitaaba ibsuudhaan ta'a yookiin immoo wanta biraatiin ta'uu danda'a waan ta'eef kanaafuu yoo ayyama isaa ta'e yoo fedha isaa ta'e tokkoffaa daaqoon waajjira guyyoota muraasan boodatti akkasii seenanii barumsa isiniif kennan nan raawwadha yookiin nan affeera. Isin immoo haga danda'ame sheeriif sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaadha. DBS immoo obbolaawwan keenya yookiin obboleessi keenya daaqoon adareetis immoo waa'ee tajaajila mana waaqayyoo kan jedhu dhugumatti osoo kitaaba sana argattanii dubbissanii waan baay'ee namatti toludha. Ara yeroo ammaatti baay'ee xaxamee kan jiru waa'ee tajaajilaa irrattidha. Tajaajilli maal fakkaata keessattuyyuu naannoo keenya Oromiyaa keessatti baay'ee kan nama adaannaqu yookiin nama ajaa'ibuudha waan ta'eef isa kana akkamitti sirraa'uu qaba ani maal tajaajiluu qaba gaheen koo maalidha gaheen uummataa maalidha immoo deebi'ee gaheen hordofaa tokko maalidha daaqoon tokko maalidha gahee hunda isaanii kan maal godha addaan diigee kan dhugumatti nuuf barreesse waaqayyo isaan lachuu sagalee jireenya isaan dhageechisu kanaafuu isa sanis immoo oo danda'ame kutaa kutaadhaan hiramee boqonnaa hiramee akkasiin seen yoo dadamte immoo ofumaa kiyyaa dubbisee warra argachuu hin dandeenye jirtan fakkeenya warra argattan argadhaa bitadhaa itti fayyadama akkamiin argannattanii immoo namoonni baay'een kan gaafataniif haga danda'ame lakkoofsa isaanii yookiin jala sinii ka'a DBS immoo ammas komentii irratti akkamitti akka isin qunnamuu dandeenyu nutti mandeecha waan ta'eef akkamitti yookiin haga danda'ame isin raafuudhaaf qophaadha waan ta'eef isas kallattiidhaan qunnamuu dandeechanii nuti soo qunnamte nutis harka keenya irra jira waan ta'eef isin kennuu dandeenya. Kanaafuu isin qophaa'aa ta'uu yookiin fedha qabaachuu keessan bicha komentii irratti nu kaa'aa jenna. Kanaafuu kitaabichi yoo argattee dubbistan moor gaariidha namatti tola. Yoo garuu kitaabicha hin argamne maal goona kan jettanii haga danda'ame yoo argadhe barsiisicha qaama maddi jiraachuu baaddees akka naaf seenu nan godha yookiin akka viidiyoo nan argamu nan godha. Garuu yoo viidiyicha hin arganne obbolaawwan keenya baay'ee isaanii kitaabicha isaanii baay'ee dubbisan jiru yookiin immoo fiikiyaafisa kan dubbisee irraa hubadhe isin hubachiisu nan yaala. Kitaabichi garuu baay'ee kan namatti toludha. Tajaajilli kiristaanummaa tokkorraa maaltu eegama akkamitti tajaajiluu qaba yoon akkamitti tajaajile waaqayyo irraa argadha yookiin immoo tajaajiluudhaan maaltu irraa barbaachisa
ulaagaaleen tajaajila maalidha eenyuun tajaajila maal tajaajilamuu qaba kan jiru baay'ee isaa kan jiru waan ta'eef isa kan hundumaa suyyuu waaqayyo yoo ayyama isaa ta'e yookaan isaan qaaman yookiin immoo namoota biraan isin mandee waan ta'eef kanaafuu har'a kana isinitti himuu dhufe isa kanadha waan ta'eef akkuma qophooftanii nu eeddanii yookiin achumaan badettanii akka maalitti akka seensatti kanatti fayyadamtanuufaan viidiyoo kana isin hojjedhee dhiifama isin gaafachuudhumaaf dhufe malee wanta biraa yookiin barumsa guddaa qabadheeti miti kanaafuu qophaa'aa ta'a keessan qopheessadha isa dhumaarratti yoo isinitti tole akkuma reefu isiniin jedhe subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa namoota biraas jajjabeessaa walaa jajjabeessinu isiniin jedhamu hundi keessaniyyuu guyyaa boruu irratti immoo barumsa obboleessawwan keenya nu hordofaa isiniin jedha kanaadhaan warri keessa jirtan immoo like fi share gochuudhaan barumsicha kan jajjabeessa isiniin jenne si gaafanna haga yoonatti kan nu gorse kan yeroo kanaan nu ga'e kan sa'aatii kan nu ga'e sa'aatii akka nu eegu waaqayyo abbaa keenya hunduma keessa wajjin haa ta'u haala jirtan keessatti kaansaa sireerratti kaansaa mana hidhaatti kaansaa bakka adda addaatti dhiphatanii obbolaawwan kan jedhan waaqayyoon isaaniif dhiifama haa godhu bakka jedhanti isaan haa dhaqqabu isinis immoo bakka yaaddaan hunduma keessan wantoonni baay'ee yaaddamee jira waan ta'eef kan yaaddan waaqayyo isiniif haa guutu nagaan turaa waaqayyo si wajjin haa ta'u.